السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميسينا. يفهم يا سجلين سنجيك أكم نجار نجار كم أيه واي درغمي كنا جاهزو كمنا بيا بيا sini dagama me sagaleen ni dagama sagalee keessan mee naaf kennaa yoo dhagahamaa jiraate xiqqoo iddoon kun isin jeequu danda'a mee tokko tokko naa kennaa yoo isin dhagaame hayyee hayyee egaa haala dorgommii irraa eessa akka geenye guyyaa guyyaan isinitti himuu qaba dabalataanis gaa walillee kakaafneetiin namtichaan dura deemaa kan egaa lafaan ga'uu qabna namtichi yeroo ammaa kana 33 seeneera 34 deema kenna ammoo 15,000 fi 800 fi 66 jira amma beektu so wanni godhuu qabnu maa inni hundumti kennaa gaa cimneetiin itti deemuu qabna kan dhagahin dhageessisnee warra dhageenye ammoo warra deddeebinee filuu qabna warroonni ammoo gaafii qabdan inbox warri naa gootan hedduu galatooma yaa haga danda'een isinii deebisaa jira hedduu galatooma yeroo keessan fudhattanii dorgommii kanarratti hirmaattanii akkatti nu waliin dhaabbachuu keessaniif galata guddaa qabdanii egaa amma yoo gaafii qabaattan gaafii na gaafadhaa harkaan boot godhaa comment share invite illee godhaa okay ayyee ka gaafii yoo qabaattan gaafii keessan isinii deebisa ये गलतों में गाड़ी कब दूँ sini besar gadio ka ba agak hamu gede sagalen ki yan nagamu okay yo ka bodo ulit de binagayo nagamu mal jetta ya bro face to face irra jirra mee waan jettan jedhaa gam
Aamin 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 galatooma warri du'aa'ee godhaa argan. Okay, warri garaagarummaa gaafattan gaa namtichi hedduu deemee jira. 34,000 ga'ee jira almost. Nu ammoo gara 16,000tiif deemna. So walakkaa ol darbeera jechuudha namtichi. Namtichi akka wayii kana fiigaa waan akkas isa ari'u hin beekne jechuudha. Mee warri beektan nuuf hima. Miseeja keessan dubbisaa irraa beekaa. Walitti qabee isin deemsa. Gaafadhaa. Gaafadhaa gaafii walitti qabee isin deemsa. Aamin warri du'aa'ee godhaa argan aamin jenneerra. Wanni isin gaafattan gaa waa'ee namtichaa kana namticha hagamiin nu dursaa jedhaa arganii. Namtichi gaa 34,000 seenuu jedha amma 33,900 boo'ee amma yoona seenee jira. Daqiiqaa ittiin fudhatu kuma wayii bituudhaaf namichi maajikii godhate. I think so. Namtichi waa'ee rakkisaadha ta'u eerfoonii godhaturre sagalee yoo isin hin dhaga'amin. Tapi aman dagang saya. Hanga yoomitti yoo xiqqaate ji'a tokko ni qabna jechuudha. Ji'a tokko keessatti gaa waan wayii hin goonaa miira namticha kana bira hin geenna. Amma hoo dhagaamaa sagalee kana caalaa yoo iyyee nama jeequu danda'a. Tole yeroo booti siyaasa karraa yaa guyyatti yeroo tokko boot godhuu dandeessanii imeela adreesii tokkoon jechuudha. Yoo imeela hedduu qabaattan ammoo deddeebitanii godhuu ni dandeessan waan rakkoon qabu. Okay? Warri isin dide hiriyoota keessan affeeraa fi isaan akka boot godhan gargaaran kana wanni nu baasudha. Ayyee gaafadhaani. Share godhaartani. Ibsa dah dubbiin nutti kini. Akkasi jabaadhaa gaamee jabaadhaatii namtichaa kana ofirraa deebisuuf haa yaallu. Akkas malee hin ta'u sagalee dabalu. Jarama sagalee hin gahaa godhaa sagalee hin gahu. Sagalee ni gaasa. Hayyee mee boot godhaa gaartaa.
con América. Amma gara dalagaan deemtanis waan biraa komentu godhaartan argitanii. Taa amma waan gootan gaafii waa'ee dalagaa na gaafadha, waa'ee filannoo na gaafadha. Haalli itti barattoota kooleejii yuunivarsiitii biyyarraa itti hirmaachisuun danda'amu. Okay, halfiyyaa warri biyyaa xiqqoo neetworkii rakkisuu ni danda'a. Anillee haga dandeenye namoota muraasa quunnamee jira. Isinillee ammoo haga dandeettanii warra beektan warra yuunivarsiitii keessa jiru quunnamaati. Akkasitti akka isaan boot godhan gochuu ni dandeenya. Yaada bareeda halfiyyaa. Thank you so much. Ogiyyee kalee qabna gootee anaa dhufeettamu. Akkasi gaafiin qabdan se'aa. Booda walitti deebina. Warri du'aayin haa gootan galatooma isinillee rabbiin sun waliin haa jiraatu. Mahadi Idris inshallah quunnamuu ni dandeenya. Abshir amma waa'ee filannoo amma wanni nuti irratti dalagaa jirru waa'ee dorgommiiti. Okay, waa'ee dorgommiiti, waa'een biraa waan biraati yeroo biraa haasofna. Okay, amma namtichaa sana akkamitti injifannaa kaayyoon keenya. Okay, akkamiin namtichaa nu duraa sana deebisnaadha malee waan tokko tokko haasawuun yeroo biraa taati inshallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, welcome. Dhufne seenaa. Okay. Yep. Dandeessanii garuu guyyatti ta'uu dhabuu danda'a. Guyyatti yoo isin seenuu dide wanni isin gootan hiriyoota keessan affeertanii akka isaan filan godhuudha. Okay? Michi sabaa'if mul'ii nu kutee abshir. No. Dui dalle mul'illeen kun inshallah jabaadhaan isin amma mee boot godhaa gaarkaan anama boot godhaa isinillee harkaan boot godhaati ay deebi'a namallee affeera maal jettan bootaa goonuu ni harkaan أبشر عبدو أبشر يا الكمبيوتر الجنوب كيان Abdo link here. Yes. Jarra kanumaaf bareeda jarra yaada bareeda kaa'e guyyaa guyyaan boot gochuu akka hin daganne jedhaara.
anillee wanni naaybii amma amma bahuuf gaa si yaadachiisee namtichaa kana bira geennee bira haa darbinuuf biraatiif miti. So jabaadhaa mi jabaadhaa. Mi amma boot godhaa gaa warri amma seentan. Amin jaarraa. Yes, ni injifannaa jabaadhaa. Please harkaan boot godhaa yaa. Harkaan boot godhaa gaa. Komantiin asirra baay'ee kun osoo komantii dhugaa naa kennitan waan ajaa'ibaa ta'eeti. Okay. Thank you so much. Do galatoni. Nagesso, welcome Nagesso. Baga nagamtani abang Komantu Abdo, dandeessa fi afaan kana. Afaan kana dandeessa. Hayyee gaa. Invite godhaa, share godhaa. Ela Rani Konjo si fideni. Akkasuma dhiisiti hiriyaa kee fidiitii hiriyaan kee akka fuutu godhu, okay? Akkasuma yeroo isin fidu. Okay, Rakan. Okay, Rakan. Girichi tokkollee dhufee dhaabatu. Please guyyaadhaan boota gochuun kun dirqama nuti ta'aa jira. Akka dandeenye bootaa goonu ta'a. Maal jettan? Ogiyyee siif godheeraa kana dhiisiitii godhee jira jedhee bootiin kun uffata gommiin kun kenna. Dhugaadhaan fiyya yeroo ni qabna yoo jabaannee baay'ina keenya kana itti fayyadamne yeroo ni jira jabaadha. Alaikum salaam. Jabaadha gaame. Okay. Thank you, Hussein. Abboon connection akkam ta'e hin jijjiirraa? Isinitti mul'atu? Neetwoorkiin baay'ee jajjaba fakkaata. Yoo isin dide gaamaa gochuu hin danda'u. Inshallah muy Arsenal. Okay.
amma akka sabaa'if kinnir jedhetti 15,905 irra jirra. Mee 16,000 haa seennu 16,000 haa deemnu. Ya jidduudhaan ni ciccita. Dhimma obsaagaa yoo inni ciccita. Hayyee komantiin qabdan fakkaattanii vote godhaanee geessu hayyee gaafiin jira gaafii haala filannoo gaafii haala filannoo haala filannoo nageessoo mee amma nama meeqa affeerru mee nama meeqa jira ammas akka kaleessan godhuu qabna beekama. Dafaaga yaada namni baay'een jiru ni akkana si godha abdoo shaayin jirti hima obsen sila nama meeqa jira ha nama meeqa jira yes Jumaa deema ani salaatee geessee amma asraan ga'uu ga'eena beeka inni duraan 40 people okay mee nama 10 yookaan 15 yookaan 20 invite goonee adeemnu marti kennaa dhaabne hayyee sadarkaan lammaffaa sadarkaa warri gaafattan sadarkaan lammaffaa jirraa Juma to continue. Okay, I will continue. Muhammad Ali mo. Muhammad Ali wala tubis na yun. Wala tubis na yun. Tama na may kagyan niya. Okay. Gaafi yoo qabaatan gaafadha. Waa'ee dorgommii kanaa I think isinii galee jira. Dorgommiin kun use citizen entrepreneurship competition jedhama. Dorgommii kanallee kan qopheesse dhaabbatoota lama kan deeggaramoo hedduudha.
dhaabbattoonni kun Jarman jiranii, Jarman Berliin. So dorgommiin kun ammoo ka Afrikaaf qophaa'e yookaan Eeshiyaaf qophaa'e yookaan ammoo Euroopiif qofa qophaa'e osoo hin ta'in global or international competition addunyaati. So dorgomtoonni biyyoota garaagaraa irratti hirmaataniitiin dorgomaa jiran jechuudha. Egaa dorgommii kana namni mo'ate badhaasa qaba. Badhaasa bira darbee piroojeektiin fakkeenyaaf piroojeektiin kiyyoota darbu taate gargaarsi ni jiraata. Gargaarsi dhaabbilee garaagaraatiin wal quunnamuudha. Erga wal quunnamteen booda piroojeektii kee kana hojiirra akka oolchituuf si gargaara jechuudha. Dabalataan ammoo hariiroo qabaatta. Rikogniishinii waan jiraatuuf hariiroo qabaatta. Of dura sagantaa tokko biyyattis ta'ee for example biyya kiyyatti yoo Oromiyaatti yoo waan tokko hojjechuu barbaade gargaarsa isaan irraallee argachuu danda'a jechuudha. Maaliif already neetworkii uumannee jirra waan ta'eef. So dorgommiin kun akka salphaatti ilaalamuu qabu. Maybe namoonni tokko waan ati maallaqa kiisii kaa'attuuf siivoot goonaa yookaan waan akkasii santu jira sanii miti wanti iskooppiin isaa bal'aadha. Akkasitti hubachuu qabna. Okay? Ani wanni halkanii guyyaa akkatti laayivii ta'eetiin si waliin wannaa jedhuuf osoo inni waan salphaa ta'e isinillee hin ifaachisu. Okay? Namticha kana laala. Namtichi kuni hedduu itti yaadeetiin hojjetaa jira. Yuunivarsiitii isaa keessatti akka isaan filatan ni godha. Bakka amantiitti iddoo amantii dhaqee filsiisata. Garee uumee akkasitti wannaa jedhaadha. Kilaasamuu namuu tokko achi keessaa akka dorgomaa jiru jechuudha. Itti dabalatee miidiyaa gurguddaa feesbuuka isaa ilaaluu ni dandeessanii intarviiyuu godhanii akka voot itti goosisan irratti mari'atanii jechuudha. So osoo waan salphaa ta'ee innillee akkasitti ifaajeetiin akkanatti yonnaan jedhu maybe sagalee kanallee waan addaa godheetiin as ga'uu danda'an beekamu. Kana ka godhuuf ammoo komentii keessan dubbisaan jiru. Kana ka godhuuf ammoo bu'aa waan qabuuf okay? Innillee biyya Koongootti piroojeektii kana hojiirra oolchuu barbaada. Kanaaf gargaarsa barbaada. So internationally waan hojjetaa jirtu kana beeksisuu jechuun waan guddaadha. Waan salphaan okay? Amma ani faawundeeshinii kiyya jechuudha. Kan OS Foundation biyya Taayilaanditti jechuudha. Warra biyya kanaa waliin ta'eetiin waan wayii hojjechuudhaaf karoora garagaraa qabna. Kana keessaa international conference kana qopheessuuf. Okay? So projektii kanaa fi projektii biraallee ran gochuudhaaf gargaarsa nu barbaachisa. Yeroo kanatti gargaarsa yoo argamu taate biyyatti illee projektii garagaraa dalaguu dandeenya jechuudha. So akka salphaatti osoo laaluu baannee hundumti kennayyuu soorratti hirmaannee hedduu natti tola. Sintiin kun osoo hin ta'in waan jiru waan dhugaa isinitti nu barbaade moora ammoo dubbisuu ni dandeessanii gara jalaa yeroo buutanii paartinara laaltan paartinaroonni sunniin hundi isaaniitu warra dargaggeeyyii irratti dalagamu. Faawundeeshiniin ani qonnaa godhaa jirullee hojjetaatii jirullee waa'ee dargaggeeyyii irratti waan ta'eef gargaarsa guddaa qabaata jechuudha. Okay? So egaa yaada sammuu keessaa qabnu waan karoorfataa jiru hunda isinitti himuu hin danda'u. Yoo rabbi jedhe egaa dura dhawaataan laalla waan marayyuu hagana egaa ol barannee isinillee feesbuukii ni qabdanii wal qunnamuu dandeenya. Ani yeroo baay'ee guyyaadhaan poost godha jechuudha. Feesbuuka irratti so akkasii waa'ee piroojeektii yoo gaafii qabaattan isiniif ibsuu ni danda'a. Bu'aan isaa baay'ee guddaadha. Maallaqa qofaan miti maallaqa kiisii yeroo nama seenuu miti. Bu'aan jiru gaa rikogniishinii waan guddaadha baay'ee. So kan akka salphaatti ilaalin atlees yeroo kolfinu yeroo taphannu akka waan sinegalee salphaa wayii isinitti fakkaate lash hin jedhina. Okay? Hundumti kennayyuu irratti hirmaachuu qabnu carraa guddaadha. Egaa dhumni isaa ammoo warroonni
wanni jiru maa inni dhumarratti yoo rabbiin nu godhee moo'anne yookaan Berliinitti nu affeeranii achi dhaqnaa achitti gaa wanna projektii kennaa fi wannaa kenna dhaaba kenna announce gochuu dandeenya jechuudha. More projektii irratti xiyyeeffatan isaan. So leebiin waamuu danda'anii yookaan waamuu dhabuu danda'an. Garuu wanni jedhan maa inni namni sadarkaa tokko haga sadii bahe konfiraansii jira. Konfiraansii sanarratti announce ta'a. Kana jechuun laala big, it's a good opportunity. Sinigale carraa guddaadha daachitti beeksisuun. Okay? Kanaaf egaa hundumti kennayyuu waan dandeenye ammoo wanni akka recognitionii caaluun jiru ani akkaataa isinitti ilaaltan hin beeku ani wanni an laalu dhaabni kiyya kun yookiin keenya kun yoo recognize ka ta'u taate carraa guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Sinigale carraa guddaa argachuu dandeenya. Projektii wayii barreessee na gargaaraa yoo jedheen nu gargaaruu danda'ame. So waan of duratti argamu hin beekamu. Kanaaf cinnee ittiin irratti hojjechuu qabna isin jedha. Okay? Ifama komentii keessan dubbisaan jiru baay'ee. Okay? Okay. Amma komentii keessan alaa lumee danda'ee deddeebi'ee si muchoo jabaa Okay. So I think isinii galeera lafa fakkaate amma. Please jabaadha. Jabaachuu qabna beeku wal jajjabeessuu qabna. Kanuma isinii jedhaa gaafii yoo qabaattan you are welcome. Egaa waa'ee OS Foundation Thailand illee ilaaluu barbaaddan weebsaayitii achirra kaa'ee jira. Weebsaayitiin illee develop godhaa ilaaluu dandeessanii hanga ammaatti illee garaagaraa bulchiinsa naannoo nama irra jiru kana waliin ta'uudhaan yuunivarsiitii kiyyaa waliin manneen barnootaa waliin ta'uudhaan sochiilee garaagaraa goonee jirra. Of duratti waa hedduu karoorfataa jirra. Kanaaf ammoo akkatti socho'anii waan wayii godhuun murteessaadha jedhee yaadda. Plus ammoo warri dargaggeeyyiin isinii galee kaka'uu qabna. Waan wayii dalaguu qabna jettee waan wayii agarsiisuu qabna. Dandeettii ni qabna. Hundumti kennaa dandeettii ni qabna. Rabbiin sammuu bareedamu kennee jirra. Sammuu san garuu akkamitti akka fayyadamuu qabnu murteessaadha. Okay? So kanaaf akkasitti ilaalaa yeroodhaan haga dorgommiin kun dhumutti ji'a ol qabaachuu dandeenya. Sana nama isinitti minimum yoo xiqqaate ji'a qabna jechuudha. Kanaaf namtichaa kan haala kamiin gadi deebisnaan amma kaayyoon. Okay? Waan biraa dhiisaa. Waan biraa dhiisaa. Projektiin dorgommiin kun bu'aa qabaa? Yes, bu'aa ni qaba. Okay? Bu'aa ni qaba? Yes. Isinillee ammoo seentanii dubbisuu ni dandeessan. Okay? Kanaaf sirriitti cimneetu hin deemuu qabna. Okay? Namtichi kun wanni inni godhumaan feesbuukii kiyya keessa seenee waan ani guyyaadhaan godhu na hordofaa ture ani hin argine. Anillee amma akkasumatti hordofaa ni jira. Kan akka godhu maa inni sodaatee jira. Akkaataa nuti deemaa turre san sodaatee komentii keessan dubbisaan jiru. Okay? Dhiifama wajjin. So guyyaan kun sodaateetiin fiigaa jira. Nullee fiinee dhaqqabuu qabna. Dhaqqabuu qofaan bira darbuu qabna.
yoo rabbi jedhe ni dhaqqabnaani jabaadha isinii jedha. Kun egaa aniyyuu isinitti himuu hin barbaachisu. Bu'aa inni qabu mee warri amma seentan kun dhufoota godhaa dhaabaatee amma kanatti akkasumatti anillee haasaa ni dhaaba okee anillee haasaa an jallise deemtanii ree deemaa footu godhaa okay. Boot godhuu qofaan nama 20 fida nama 20 fida okay. Muhammad dorgommiin ni tura garuu guyyaa kana isin hin jedhu exactly yoo xiqqaate ji'a tokko ni qabna okay. Jabaadhaa gaa sagalee muraasa numaa fi dafaa gaame sagalee 57 argannu mee dafaa jirtanii aya obse welcome
dafa ga connection tidak jerami korakin na kalau berkata tidak jerah berkata dan ne kuma kuda jase ne bodo gidde okay ha akas ko tidak jerah networking kia kuma kuda jase ne kuma kuda jase ne bodo gidde ma kaso ya sinide bodo gidde abshir jabata ni jabata kamu kuma kuda jahase no kuma kuda jahase no kuma kuda jahase no jabata sawadee krap you know networking jiddu rani sa imo saga abdo make again na abdo make again make again abdo mela kuma kuda jahase no mo dafa kuma kuda jahase ha
kuma kudha jaha. Dafame. Betul. Oke, mana lala ba? Shantamii torba kenneerra sagalee 43 nu hafan. Okay. As kennee jirra. Shan nama 45 barbaanna. Okay, both share invites. Okay, Muhammad Ali, both ko tani invite le ko ta. Beekams Umar. Voting kenna deemee jira sadarkaa lammaffaarra jirra. Voting kenna 15,957 amma 43 yoo arganne amma jechuudha 16,000 seenna. Kana duuba illee gara 12,000 jira. Isallee ofirraa eeggachuun baay'ee murteessaadha. Gara maratti ulaanuun jechuun obse gaarii bareeda. Okay. Caaltu ambo abshir sagalee xiqqoo iyyuu natti hin tolu jechuudha. Kana caalaa xiqqoo rakkisaadha. Abshir yeroo biraa gaa bakka daawwii dhaqee akkasitti sagalee wal kaasee haasa'e. Okay. Amma itti guutaa kaame 16,000. Sagalee ilaalaa jira beekamaa. 64 seennee jirra.
sagalee soddomii jaha qofan mo'afa sagalee soddomii jaha barbaadaa gadama. Dafaga. Baay'ee ka natti aanee jirullee gara kuma kudha lamaa jira. Isallee eeggachuun baay'ee murteessaadha. Dafa kami. Ya, falmata dia falmat ni lagi. Bukan lo akan saya. Deema jira jabaadha. Kana itti haguun kuma kudha jaha itti haguun affeeraanii kuma kudha jaha haguun hardo. Kuma kudha jaha gun malee deemu godhama. Gun malee deemu kuma kudha jaha. Hardo. Sagalee soddomii tokko. Jabaadhaa gara. Baay'ee godhamee affeera nama. Nama affeera. Sagalee 28 ta'a. Dafa sagalee 28. Sagalee 28. Dafa kami.
Diidamii torba. Diidamii torba hamaa. Jirtanii? Sila hin qopheessitanii? Okay, diidamii afur. Sagalee ilaalaa jira. Diidamii afur. Diidamii sadii. Diidamii sadii kudha jaha kennaan ni dhaabna amma booda walitti deebifama. Diidamii lama. Dafa. Sagalee diidamii lama barbaanna. Warri amma jirtanii baay'eetu godhaatii itti geessinee hafuura baafanna. Jirtanii? Sagalee diidamii tokko. Diidamii tokko. Sagalee diidamii tokko. Sagalee diidamii tokko jabaadhaane. Sheeriin baay'eetu godhaa amma nama diidamii tokko. Jirtanii? Sagalee diidamii tokko afaanidha. Akka godhamuu linkii kana banaati. Linkii kana banaati. Vote godhaame. Sagalee diidamii tokko. Jabaadha. Ayya abdii ishee hedduu galatoomii mee bootu godhaan mara gaati.
jabaadhaa gaa. Deemaan jiru diidamii tokko irra dhaabanne mana. Hin jirtani kala booda walitti deebina gaa. Diidamii tokko irra dhaabbani. Hayyee ka hedduu galatooma boodallee haala laallee gaa walitti deebinaa namtichaa sana gara galchuutti hin kennu. Hedduu galatooma hedduu isin jaaladhaa. Jabaadhaa kanuma isin jedhaa warri gaafii yaada na jajjabeessaa jirtan voot godhaartan sheer godhaartan koomenti godhaartan hedduu galatooma ulfaadhaa haga booda wal arginutti nagaatti isin jedha.